Gaafi gaafatamtaa. Qophiidha. Okay. Tole. Oromoo kutaa kudha takka dardara kutaa kudha takka keessaa kamitti jeeruu jaalatte? Ani barka dhaabsi kan gaafi tala jibbe. Gaafi deebisi. Kutaa kiyya. Walloo. Yes. Sheekh afartisti kan feete. Sheek. Nama lama ka TikTok irraa jibbitu ruumi, nama lama ka TikTok irraa jaalattu ruumi. Ani nama kenna keessa nama jibbu qabu. Nama bas nama keenya hin jenne keenya kaanii dhiis. Hamza. Namni ati jaalattu. Dubartii moo dhiira keessa? Rakkoon qabu dhiiraa adii. Abbaa abdii. Namni ati jaalattu. Yes. Lama ka jaalattu ruumtee jirti. Hamzaa fi abbaa abdii lama ka jibbitu ruumi. Mubee fi aslii. Okay, tole. Faafi nyaata irraa maal feetu? Shiroo. Tole. Addunyaa kanarraa biyya tam keessa jiraachuu barbaadda? Ameerikaan. Tole. Ameerikaa jaalatta jechuudha. Tole. Dhiira qalloo fi furdoo kan feete? Qallaa. Abbaa qabeenyaa kamaluu qabuu fi miskiina rifeensa guutuu kan feete? Miskiin. Kamaluu. Hamza kayya baraachite yaa. Ay, carraa Hamzaa kiyya miskiina kiyya. Tole. Ulaagaa gaafi keessaa baasi maluu. Tole arraboota dhiise lubbuu dhiise wallaahi Hamzaayyee. Tole jaalmarroo. Okay, jaalmarroo la'aadii bartuun qoblaa bitaba. Jaalmarroo Jawaar Mohammad. Ashimallis Abdisaa. Abu'aan akka isin afaanii waasa tuute kana hanga koofee hanga shanii namni narra kaa'u dubbummaan hin jiru mana kana. Narra rakaaya yaaboo narra rakaaya. Adabbiidha akkamiin namni akkana namarroo toresa. Narra rakaaya Oromoo tiyya narra rakaaya. Billaa. Bakkuma isiin tuttuutara koofee irra bu'uura dafaa dhame dafaa. Itti darba koofee shan Oromoo. Daddarbaa. Narra rakaaya. Thank you. Hamza abbaa jaarala. Itti darba akkana boonaa kiyya thank you. Narra rakaaya. Ulfaadhu boonaa kiyya. Namni biraatis itti darba. Narra rakaaya. Tole. Haya faafi irra jirra. Faafi bira jirra tole. Nuti irra kaayyadha. Dafaa. Faafi kan sobne jaalallee kee obboleessa jaarsa abbaa mana keetii abbaa ilmaanii. Abbaa ilmaanii abbaa mana keetii abbaa ilmaanii. Abdullah boonaa kiyya thank you. Abdullah galatoome. Abdullah fan olbaas xiqqoo booda yeegizee gaafii finne. Isaas gaafii gaafanna. Nama koofee ol darbuun olbaas. Nama koofee ol darbuun olbaas. Laalii olbaas. Faafi kan sobne dubbuma dhugaa sanitti abbaa mana keetii abbaa ilmaanii fi obboleessa kee kalee takka qabda isaan lamaan kana keessaa hanni yoo siin jaanii eenyu kan Obboleessa koo. abbaan ilmaanii aduu ilmaan eenyu sochii guddisa Garaasuu guddaa. obboleessa keetiif kan jedhan Kajetti. Obboleessa takkicha qaba waan ta'eef abbaa fedheen adda darban gama kiyyaa sandan gaafatin. Okay. Dhugaa. obboleessa keetiif kan jedhan jechuudha. Wayyaa qiyaama. Abbaa manaa gaarii rabbii yoo naa kenne ilmaan isa waliin ibsuu danda'aga. Tigisti na barbaachisa malee. Obboleessa tokkoon qabaa tokkichaa saniin hin qoosu jettee yaa. Faafi. Abbaa qabeenyaa ka makiinaa tana akka ajaa'ibatti ilaal makiinaa fetu durii dura takkaan bobbaataa sa'a booda takkaan bobbaataa dalayduu hedduu qabdaa. Bakka qabeenya lafa tana akka ajaa'ibatti dooraa la keessa ceefta garuu nam tokko kan nuun dandeessu waan nam tokko ifii lubbuu teeti akka feete keessa jiraatta nama tokkofis kan nuun dandeessu warra keetti sitti gargaaruu hin dandeessu. Si galteema kanaafi miskiina goojoo citaa keessa galuu kam irra filatta? Miskiin. Miskiina. Faamilii kiyya naa kabajaa. Miskiina sana wajjin hojjetadhee jijjiiramee makiinaa isa fiduu danda'a qabeenya isa. Aboo sobda faafi. Sobne kan mana keessa jiru siin jedheen. Ayyi. Wallaahi.
دوران كيسة جيسون بربات No. Dorara keessa wanciisi abbaa kiyyaa fi haadha kiyya faamilii kiyya naan taane maal naa godha? واتك كان كنت No. واتك أما بليبا وقتك تك وقول بس زفت أنزل أو Of course lazaan makina bareedaadhaan osoo karaara deem haadhi kiyya miilaan osoo deemte yoo argeen qaanaa waan ta'eef lenee ay godhamu. Ani haadhuma kiyyaa miila qullaa miskiina kiyyaa jiniin kabajadhee galu naa wayi. ويا باقي بيناتي بالك كده شو طلع يا إدريس فافي قربا دير لما سكتن توكو كامن ديكاتو توكو إلكين شو أكتو خمفت تون غافي أجايباتي والله غافي ريكاردي أجايبا ميرا دي بيا غافي الفاتو برضو دير لما سك Helkaanii isa filadha. خيل كان شو أكتو فلتا Yaa. قامني سالي جنجابر بابوان كان شو أكتو فلتا Miknyaatuun yeroodhaaf silaa yeroo kamitti Dhungachuuf jettee jechuudha. Inuma dhiqataa jechuudha. Isii dhungoo isii qofarra kaa'attee itti rigachuu qaama kaanii booda gaafa bishaan dhufee dhiqate. tole kaafaan shoo akka tusan siyoyya Egaa arikkoo kan akka taasingilii ta'aa jiru namuma akka kiyya kan farii bareedu barbaaddachaa jira waan ta'eef nama afaan isaa Bargaa garuu waan kana laayyootti Waan ilaalaa garuu shurufkaan itti isaa ilaalcha. mana kana keessa siin teessiftu shurufkaan isaa akka nama akka waan du'aniitu leencuma jeegaa. ilkaan argamu. Leelaa akka biraatti walta argamna waamni. Manichi Leenca cinaa taa'uu dandeessu. Wal taasifneetti saree hawwata ajaa'ibaati. Okay. Oh my goodness. akkana laal namni waa akkana akkana laal shakam rabbi sinitti haa godhu akkana mana bareechaa yaa akkana mana bareechaa Baali Gaafii gubbaa adda addaa warra jirutu jira. Thank you. akkana galatooma okay faafi oromiyaa tana pirezidaantii naannoo oromiyaa si goono yoo jaanii mee waan natti nuuf hojjettu maali xaqlaa ministeerii miti beekadhu pirezidaantii naannoo oromiyaa waan akkana kanaarraa nan gaafate. hin beektu Irra naa dadha. tole hayyee abiyyi heerumu si wayyamoo jaalmarroo Waay. Jaarmarroo. Abii dhageettiin barbaadu lubbuu kiyya darbuu naa wayya. juwaari moo jaalmarroo Jaarmarroo. Lamaan jiraachuun barbaadu maalish. an jaalmarroo kan akkamiin irraa taasa namni hundi irra kaadhimu jira tole amma takka faafii tarafa harkemee maal anan amme warbu hayyee tole haya wa ajaa'iba qofoo bakarji faafii hamzaa aslii amma asinin si dhufe reedii keessaa dirqama tokko heerumis hin jedheenyu heerumta Yaa geetaa abbaan hundumaan qaban ikkoo. hamzaa reedii aslii keessaa dirqama tokkotti heerumuu qabdu sin jedha kam heerumta Hamzaan ganaan argine dafee bira gaa ashaaboo duraa yoo as qabdu. Dafee qottu yaa shitti dafee qottu jechuudha. Namni karoora beekaa kaayisee kana jedha. Ganaan qammasne ashaaboon argine dafee ashaaboos qammasaa. hamzaa bira jechuun ay hamzaa carraa gaarii tole artistoota oromoo keessaa dafi laal dafi ni tuutamoo tokko barbaaddee keessaa heerumtoo sin jedhan kam heerumta dirqama Ankaati maqaa yaamte lakkoofsan si kan amma. dhiisi ati waan akka hin dubbatin artistoota oromoo keessaa oromuma haa ta'u si jeefnamoo artistoota oromoo tokko keessaa dafi amma ka'e ifi filadhu Araan sin jedhan jeesanii na biftii kan ijjese sa'a dawwal. Mucaa ganta kiyya. sa'aad awwal isa heeruma isatti Nama heerumta komentii barreessaa. Nama komentii jala barreessa. Gantuma kiyya irratti. سعاد أول جي جاني لا أنو لا سعاد أول جل ورا كومنتي لا ما بريس. سيسني Barreessuun duratti illee keessa kiyya walluma san keessa jira waan ta'eef duraan illee walloo deebi waan jedheef walluma irratti reeffadha jedhe. هيه Rakkoon qabu namni barreessuu baatee hafee dhaagotu. هيه أوروميا غيسا تراني سر أمر وديما تراني سر جباب سوديما أوروميا غيسا تانسي تكقف قبض خرام غينا باس ويوسين جنب بيجتني في خرام غينا باس
Maaliif beekaraa makiinaan hin jirre gogeen beeku wali Oromiyaa keessa. Way maali walloo jira Harargee jira hundaa jira kutaa Oromiyaa kutaa kudha takka keessa karaa makiinaa isfaaltii ajaa'iba kana tolchoo sin jedhee eenyuuf tolchita. Gadduma kiyya tolcha wannaati. Walloo tolchita. Beekamaadha tole ayyee dubbisitti hin dheeressu gama dabrii fatii gamana kottu. Fatiidhaa dura dhufe moo Maakoola tolcha warra jira jirtan. Fooloo godha. Intala baadiyyaas baasi. Intala baadiyyaa. Ani. Intala baadiyyaati miti fatii sii dura dhufe. Ani miti qophaa'ii. Fallaggoodhi. Ani miti dubbii. Fatii abbayi. Naayatti. Intala baadiyyaa godhe. Inni gaafadha gisee hedduun gaafatamu. Ansi gaafadhu ati. Balaataan akkanaa kun hin jirtu uummanni ni deebista moo kam? Maaltu sirra jira saa? Jaldeessa. Qalame.